Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Kuni raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Waltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala har'aa kan isinii dhiyeessu ani Baqqalaa Toomaati. Turtiin barnoota yuunivarsiitii inni xiqqaan ganna 4 akka ta'u murtaa'eera. Maaliif barbaachise? Iskiilii herreegaa wal qabatee loojikii critical thinking wal qabatee ijoolleen hanqina qabu waan jedhu qorannoon godhame kan argisiisu. Guyyaa kaleessaa bakka kaanitti ammoo guyyaa har'aa kan kabajamu ayyaanni ukee yookiin taaboree maali? Oofee dhufee yaa dureessa kooloon aneegaa karranaa banimaa yaa dureessa koo doottina hulluu qaddee doottina dureessa koo tina ati maal dhabdee doottina. Dhimma konkolaattota raayyaa ittisa biyyaa matammaatti ugguramanii ilaalchisees gabaasa qabna. Gidduutti ammoo Hamzaa Huseen oduu addunyaa sanitti himaan waliin yeroo gaarii. Dhimma konkolaattota raayyaa ittisa biyyaa kanaan wayita eegallu konkolaattota fe'umsaa kan raayyaa ittisa biyyaati jedhaman osoo gara Sudaan ce'aa jiranii naannoo Amaaraa lixa Gondar magaalaa Matammaa Yohaannisitti hawaasaan ugguraman seera qabeessummaa isaanii qulqulleeffachaa jira jedha poolisiin magaalatti. Konkolaattonni kunneen meeshaa waraanaa fe'anii akka jiran garuu mirkaneesseera jedhe ammayyuu taana dabalee isinitti hima. Magaalaa daangaa kan taate Matammaa Yohaannisitti kaleessa dilbata sa'a 9 booda jiraattonni magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti jiraatan konkolaattota 5 qabeenya raayyaa ittisa biyyaati jedhaman akka daangaa qaxxaamuranii hin dabarreef danqaniiru. Matammaa Yohaannis irraa Saajiin Indaalkaachoo Tasammaa BBC'tti akka himanitti konkolaattonni fe'umsaa 5 kunneen gara Sudaanitti ce'uuf wayita yaalanitti hojjettoota immigireeshiniin paaspoortii gaafataman. Konkolaachistoonni kunneen paaspoortii gaafataman agarsiisuu hin dandeenye jedhu. Daangaa ce'uudhaaf kellaa immigireeshinii ga'anii paaspoortii yeroo gaafatamanitti konkolaachistoonni hin qabnu jedhan. Paaspoortii malee daangaa hin ceetan kan jedhuun wal dhabdee ka'e booda jiraattonni naannichaas shakkii konkolaataan kun seeraan ala dabarsaa jira jedhuun ugguramaniiru. Wayita ammaas konkolaattonni 5 to'annoo poolisii jala oolaniiru. Konkolaattonni kunniin loltoota raayyaa ittisa biyyaan eegamaa kan turan ta'us haga ammaa odeeffannoo guutuu waan hin qabneef wanti qulqullaa'e hin jiru. Qondaalli poolisii kun dabaluun haalichi aanga'ooti naannichaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun qulqulleeffamaa jiraachuu dubbatu. Kanumaanis konkolaattonni kunneen meeshaalee waraanaa fe'uu isaanii mirkaneessineerraa jedhu. Dhimma kanarratti aanga'oota raayyaa ittisa biyyaa olaanoorraa wanti dhageenye yoo hin jiraanneyyuu raayyaan ittisaa naannoo kana jirus wanti beeku akka hin jirre nutti himeeraa jedhu. Aangawoonni naannichaa BBC'n haasofsiisee taatee kana hordofee rakkoon nageenyaas ta'e kan geejjibaa akka hin uumamne mirkaneessaniiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo argachuuf yaaliin qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa bilbilaan argachuuf taasifne hin milkoofne. Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa roodmaappii barnootaaf leenjii waggoota 3 waliif qorachiisaa ture akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 irraa eegalee hojiirra oolchuuf akka jiru beeksise. Roodmaappiin kun rakkoolee armaan dura sirna barnootaaf leenjii biyyattii keessatti mul'ataa turan ni furaa jedhe ministeerichi. Haaluma kanaan turtiin barnoota yuunivarsiitii waggaa 3 ture waggaa 4 akka ta'u murtaa'eera. Kanaaf jijjiiramoota kaan barnoota olaanaa irratti fiduuf yaade ilaalchisuun ministeerichi guyyaa har'aa qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu waliin mari'ateera. Marii kanarra akka turan pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa dubbisnee turre. Namoonni yuunivarsiitii irraa eebbifaman hanqina maalii qabu kan jedhu qorannoo wayii ta'eera. Isa irratti hundaa'uudhaan koorsiin ijoolleen fudhachuu qaba maal jedhamee gaafa adda bahu barnoonni yuunivarsiitii inni xiqqaan waggaa 4 ta'uu qaba waan jedhu sanatti deemame jechaadha. Keessattuu kominikeeshinii wal qabatee iskiilii herreegaa wal qabatee loojikii critical thinking wal qabatee ijoolleen hanqina qabu waan jedhu qorannoon godhame kan argisiisu jechuudha. Barnoonni baratamoo akkam ta'a? Waan kana furuudha. Barnoonni waan kanuma kana wal qabatee amma koorsii loojikii faatu jira, herreegatu jira, koorsii afaan Ingiliziitu jira, waan moraal civics waan akkasiitu jira. Koorsii gara krediitii 38 waggaa guutuu baratu jechaadha kooman koorsii. Kanaafuu barataa yuunivarsiitii galu hundumtuu dipaartimentii kamiyyuu haa ta'u waggaa jalqabaa koorsiiwwan kana baratu. Waggaa jalqabaa hundumtuu kooman koorsii barata. Akkuma freshman prograamiin durii jira miti akkasi jechaadha. Amma maatirikiinis kutaa 12 booda
akka ta'udha yaannisa. Murtee kanarra ga'uudhaaf akkamitti eenyutu murteessee akka adeemsa maalii keessa darbame waan jedhu? Murtee kanarra ga'uudhaaf amma keessaa kan kooman koorsii kana qorannoon godhamee ture bara darbee yaadattoo ta'e tarii sinoota kaartaa waan jedhamu tokko waa'ee barnootaa wal qabate roodmaap isa keessatti wanti ilaalame tureera akka rikomandeeshinitti wanti kaa'ame tureera amma isaan keessaa qabxii waan tokko fuudhee ministeerri saayinsii barnoota olaanaa ammas irra deebi'ee wanti qoratee jira isarratti hundaa'eeti amma rikomandeeshinii kana kan dhiyeessaa jiru jechuudha. Amma rikomandeeshiniidha moo murtaa'eera maaliif isin gaafadha bara dhufurraa kaasee hojiirra oola? Wanti kooman koorsii wal qabatee jiru already murtaa'eera bara kanaa qabee hojiirra oola. Rakkoowwan baruuf barsiisuu keessatti mul'ataa turaniif waggaa 4 godhanii kooman koorsii barattoonni akka fudhatan gochuun akkamitti ilaaltu isin rakkoowwan turaniin fura? Kuni rakkoon jiru kana qofa waan hin taaneef kuni duwwaan falan ta'u garuu rakkoon wanti kun hir'isuu danda'u jira jedhee nama naati. Ijoolleen eebbifamanii hanqina waa baay'ee qabu keessattuu logical thinking kana wal qabatee barnoota herreegaa wal qabatee barnoota afaan ingilizii wal qabatee rakkinni akka jiru waan argisiisu koorsiiwwan kana dabalataan akka fudhatan gochuun isaanii rakkoo barumsaa kana qulqullinaa wal qabatee jiru kana amma tokko hiika jedhee yaada. Kan biraa turtiin humti ijoolleen yuunivarsiitii keessa godhan turanis waggaa tokkoon dabaluunsaa umurii isaanii keessatti bilchina ijoollee irratti illee waan na dabalu maaturiitii isaanii irratti jechuu kooti waan na dabalu waan qabuuf koorsiiwwan kanaanis wal qabatee amma tokko hin furaa waan tokko jedhee yaada. Haa ta'uuti garuu qulqullina barnootaa fiduudhaaf kuni duwwaan gahaa miti waan rakkoo hedduutu jira barumsa joongaliin qabee barumsa foormaalii jechuu kooti achi qabee wanta hojjetamuu qabutu jira waan ta'eef kuni duwwaan falan ta'u garuu waan hiikuu danda'u wayiinuma qaba jedhee nama naanne. Kan biraa yuunivarsiitonni barnoota irratti xiyyeeffatanii kennan akka qabaatan kan jedhu akka murtaa'e dhageenye kana jechuun maal jechuudha maaltu yaadame? Inni maal jechuudha yuunivarsiitiin hundumtuu amma waan sagantaa wal fakkaatu kennu mororlee sagantaa wal fakkaatu haa kennanii malee immoo sagantaa sirriitti fooyyeetti kennan immoo hin qabani hundumtuu jecha. Kanaaf yuunivarsiitonni akka humna isaaniitti waan naannoo keessatti jiraniin wal qabatee dandeettii keessoo isaanii guddifatanii wal qabate sagantoota muraasa irratti xiyyeeffannoon hojjechaa waan biraas immoo bukkeen hojjechuu akka qaban amma maal center of excellence waan jedhamutu jira waan irratti xiyyeeffatanii ittiin ba'anii mul'atan maali kan jedhu qabaachuu qabu yuunivarsiitonni waan jedhudha yaadni isaa. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa ture kan dhageessan. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu itti aansinee oduu addunyaa sin dhageessisna Hamzaa Huseentu qopheesse. Galatoomii Baqqalee oduu biyya keessaatiin eegala warqii fi sharafni alaa walumaa galatti birrii miiliyoona 14 olitti tilmaamamu ollaa magaalaa Jijjigaa naannawaa Boombaas jedhamtutti qabamu koomishiniin gumruukaa beeksise. Yeroo dhiyoos gama meeshaalee kontirbaandii to'achuutiin fooyya'insi jiraachuu kan himan koomishinarri koomishinii gumruukaa dabalee qabata hojii kellaawanii fi tumsa uummataa galateeffataniiru. Turistoonni Firaans cirracha Sardiiniyaa hattan jedhamuun qabaman hidhaa hanga waggaa 6tiin adabamuu malu jedhame. Jaalalleewwan lameen cirracha adii kanaa yaadannoof fudhanne jedhu. Cirrachi adiin kun Sardiiniyaa keessatti akka qabeenya uummataatti ilaalama. Roobii darbee lammiilee Israa'el 6 fi lammiilee Itoophiyaa 2 waliin gara Affaar Danaaqil kan imalte lammiin Israa'el Ayaa namni duute argamte. Shamarreen umurii waggaa 22 leenjii barattoota injiinaringii ji'a tokkoof turu qophaa'e irratti hirmaachuuf ture barattoota kaan waliin gara Itoophiyaa kan dhufte. Lammiin Israa'el kun maaliin akka lubbuun ishee darbee hanga ammaa wanti beekame hin jiru. Pireezidaantiin Sudaan duraanii Omar Hassan al-Bashir Saudi Arabiyaa irraa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu fudhachuu isaanii amananiiru jedhu qaamoleen dhimma isaanii qorataa turan. Yakka malaammaltummaan kan himataman Omar Hassan al-Bashir har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Abukaatoon isaanii garuu himati kun bu'uura seeraa hin qabu jedhu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mootii Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz waliin bilbilaan mari'atan. Mootichi Saudii kun gahee ministeerri muummee Abiy humnootii Sudaan araarsuu keessatti ba'an dinqisiifataniiru. Naannoon baha Afrikaa akka tasgabbaa'uuf hojii Itoophiyaan hojjetu Saudi Arabiyaan akka deeggartu mootichi ibsaniiru. Saudiin biyyoota dhimma Sudaan keessa harka galfatan keessaa dirrummaan eeramti. Yuunivarsiitii Botswaanaa keessatti barnoonni waa'ee gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu UK yookiin Brexit jedhamu muummee seenaa jalatti akka gosa barnootaa tokkotti kennamuuf maqaa Modern Britain jedhuun kan kennamu gosi barnootaa kun garuu barattoota qormaataaf hin teessisu. Oduun yeroo ammaaf qabnu kanuma.
Guyyaa har'aa ayyaanni ijoollee ukee yookiin taaboree jedhamu bakkeewwan garaagaraatti kabajamaa ooleera. Bakka garaagaraatti immoo kan kabajame kaleessa. Ayyaanichi kutaalee Oromiyaa bakkaa bakkatti haala adda addaan kabajamaa maqaa garaagaraanis waamama. Wallaggatti taaboree jedhama. Dhangaan ayyaana kanaaf qophaa'ee eega nyaatamee booda gara sirbaatti ce'ama. Lafa sirbamutti ammoo wanti raawwatamu sadarkaa umurii agarsiisaa jedhu. Jiraataa magaalaa Naqamtee akka ta'an barreessaa obbo Cherinnat Waaqoyyaa ammayyuu taana isaaniif namoota kaan dubbisee gabaasa kana qopheesseera. Sirba taaboree waggaa taaboree loonii taaboree isaa. Sirba taaboree hanjedhu jira. Taaboreen ayyaana ijoollee qofa osoo hin taane ayyaana umrii ofii ittiin madaalanii darbanidha. Ijoolleen umrii isaanii waggaa 9 hanga 16 jiran gaafa hagayya 13 galgala jechuudha. Afaan galgalaa iddoo tokkotti kan kabajamu jira. Ijoolleen ganda sana iddoo tokkotti yaa'anii godootu ijaarama. Gaafa kanaaf godoo haaraatu ijaarama. Achi keessaa bahaniiti warri hangofne irraa jedhanii yaadantu jira. Isaan sun godoo sana cabsanii bahanii inni dhiiraa dhaqee gindoo mana jala jiru hanabbaasa gindii jechuudha. Gindii isatti qotan yoo qabate osoo namni san qabiin bara dhufu ayyaana taaboreen kabaju jechuudha. Durbi immoo achi keessaa cabsitee baatee yoo dhabdee qodobukkoo mana keessa jiru haadha ishee qabatte isheenis bara dhufu kabajuu jechuudha. Yoo osoo hin qabamiin achi geesse jechuudha. Ayyaanni ijoollee kun gama shawaa keessa ukee jedhamee kan waamamu yoo ta'u ijoolleen sirbaa qaccee dhukaasaa dabarsu. Aanaa wal maraa irraa jaarsa biyyaa obbo Caalaa Fayyisaa akkan gaafadhee hubadheetti daabboon bixxillee tolchamee guyyaa har'aa nyaatama. Gaafa ijoolleen sirbu dhuftellee kennuuf ijoolleenis gandara deemanii sirbu. Waa'ee kanarratti dargaggoo Simboonaa jedhamuu fi magaalaa Mogor jiraatu gaafadheera. Sirnaa fi ayyaana ittiin abbaa qabeenyaa, abbaa dilbii, abbaa leecalloo ta'uusaa ittiin Oromoon ittiin wal faarsudha jechuudha. Mee maal jedhanii sirbu kan yaadattan keessaa kan sagaleedhaan jechuu dandeessan ni jira? Dhufee yaa dureessa koloon aneegaa karranaa bani maalo. Yaa dureessa koo doottina, yaa dureessa koo doottina, bulloo dhaddee doottina, yaa dureessa koo doottina, ati maal dhabdee doottina kan jedhu faayini yaadadha jechuudha. Yeroo akkas jedhanii sirban ijoolleen jala qabu? Doottina jedhaniiti sagalee tokkoon jalaa qabu jechuudha. Doottina jechuun maali? Hiika qaba? Kanaaf galutti yoo ta'e doowwinee sillaala jirra waan jedhu sinubachaa jirra sillaala jirra hiikaa jedhu kan inni qabu keessa. Yeroo isaan akkas jedhanii sirban namoonni maal kennuuf? Qiixxaa geengoo ta'etu qophaa'a ayyaana ukee kanarratti. Mijuun illee ni qophaa'a hin akka farsoo namuu akkuma humna qabu daadhii kanallee waan akkasii qopheessu. Isa keessaa garuu ijoolleedhaaf kan kennamu qiixxaa tolfame kanatu kennamaaf jechuudha ijoolleedha. Amma garuu immoo erga barri jijjiirramee nama irra deemanii maallaqa kennuuf jechuudha. Ayyaanni kun guyyaa har'aallee dallaa waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti kabajameera. Kantiibaan itti aanaa magaalittii illee qaccee yeroo dhukaasan mul'ataniiru. Ayyaanni ukee fi taaboree walitti dhufeenya qabaayee jedhee yuunivarsiitii